fuuni kabajamtoota daawwattoota TV qubee kun qubee poodikaastiidha. Qubeen poodikaast yeroo yerootti haalawwan adda addaa addunyaa yaada miiliyoonotaan guutamte keessatti yaadawwan garaagaraa falmisiisoo murkisiisoo ta'e asitti fiduudhaan namoota garaagaraa asitti afeeruudhaan wal morkuu waliin yaada wal jijjiiruu fi yaada walii utubuudhaan kan beekamu qubee poodikaast amma eegalee jira. Kabajamoo daawwattoota keenya cina kootti kan argitan asiin Ayyuduree Adaanee Dirbaa fi asiin immoo diizaayinara Lalisee Mulgeetaati. Hamma xumura qophii keenyaatti waliin turaan jedha. Qabiyyeen keenya yookaan haasaan maree keenya irraa maalidha ta'a jettanii kan mana keessa teessanii yaadaa jirtan har'a immoo dhimma uffata aadaa irrattidha. Egaa cina kootti kan argitan uffata aadaa Oromoon faayamanii bareedanii dhufan. Ana qofadha kan faayamee yookaan uffata aadaa Oromoo uffatee hin dhufne na of kalchaan jedha. Asitti kan argitan dhimma uffata aadaa Oromoo irratti yaadawwan garaagaraa yaada uffati aadaa Oromoo ammayyaa'u qaba. Uffati aadaa Oromoo sadarkaa kamirra jira maal ta'uu qaba jechuudhaan maree gaggeessina. Lali waamicha koo kabajjeesti argamteetta. Galatoomi. Galatoometillee. Isaaniin dursee galatoomaa kan hin jenne isaan keessummaa koo yeroo maraati yeroo hedduuti waan baay'ee asitti wal argine mari'anneerra isinitti hin deebi'adheen iseen keessummaa koo jalqabaati. Rakkoon hin jiru. Isinillee yeroo keessan naalaatanii akkasitti faayamtanii asitti argamu keessaniif guddaa galatoomaa. Egaa asitti kan argamu nama Oromoo urgaa'udha. Diizaayinara Oromoo fi Hayyuduree Oromooti. So uffatni aadaa Oromoo sadarkaa kamirra jira? Maal ta'uu qaba? Eessa ture har'a immoo eessa jirattanii yaaddume? Baay'ee gaariidha. Baga na gaafatte tokkoffaaf immoo diizaayinariin keenya asitti argamu isheetiif anis baay'ee gammadeera galatooma TV qubee. Har'a uffanni aadaa Oromoo ammayyeeffameeti as isitti addunyaa wal gaheeran jedha. Maaliif kan akkuma nama du'ee ajjeeffamee ture sun bakka du'ee ka'eera. Kanaaf baay'ee diizaayinariin keenyas warri kanarratti hojjettanis jabaadhaa hojjedhaa. Maaliif kan namaati kan ofiiti. Abbaan waan ofii wajjin yoo jiraate hin bareeda malee hin miidhaga malee akkasitti waan akka nama rafeetti miti akka nama irribarraa ka'eetti kaastaniittu isa immoo rafee jirus immoo itti kaasaati akka namoonni abbaa gadaa yookaan abbaa bokkuu akka abbaa bokkuu tokkotti yookaan abbootii gadaa baay'ee haala adda addaan qunnameera. Namoonni baay'ee uffati aadaa Oromoo diizaayin ta'uu qabu. Uffati aadaa Oromoo diizaayinii haala ittiin ta'aa jiru haala safuu uummata Oromoo eeggate miti jedhu. Isin maayettu meeqna? Ani isaanii warri akkas deebii kana siin jedhan sun isaanii warra sammuun isaanii aadaa biraa wajjin garboomee jiruudhaan jedhan. Warri uffata aadaa ammayyeessan immoo warri ammayyaa'uu qabu jedhan. Warri uffannaa aadaa hin calaqqisiifaminii hin uffataminii yeroodhuma ayyaana waggaa qofaaf yoo ta'u cidhaa bichaa gadi baafna jedhan suni warri sammuun isaanii garboomee jedhan. Maaliif namni waan ofii kan gaafa cidhaa uffattuu fi kan gaafa guyyaa kabajaa uffattu sana kophaa godhattee innaa mana kee baatu yoo waan kee uffattee deemte situ sii malee ati kan namaa miti. Kanaaf yeroo hundayyuu uffata isaa uffachuu qaban jedhan. Uffachuu irratti mormiin qaba ammanii laliinis kanatti beektu uffata aadaa Oromoo ammayyeessuun diizaayin godhanii bifa ammayyaatiin hojjechuun miidhaa qabamoo bu'aa qaba uffata aadaa Oromoo yookaan Oromoon fayyadamu miidhatte yaaddata akka keetti. Deebii isaanii baay'ee jaalladheera. Uffanni aadaa gaafa ammayyeeffamee dhufu karaa biraa namoonni jaallatanii uffatan har'aa bor fayyadaman bifa haaraan gaafa dhufu jaallatama jedhanii yaadamu. Garuu namoonni ammayyeeffamuu isaa mormanii yoo jiraatan akkuma isaanii jedhan gabroonfamanii jiru jechuun danda'ama. Tootaali. Maaliif itti qaana'uun itti saalfachuu utuu hin jiraatiin lafa oollu yeroo hundumaa bakka hojii ta'uu danda'a. Yookaan immoo qophii kamirraaniyyuu uffanni aadaa ammayyeeffamee gaafa faaya haaraa ta'e dhufu haala salphaa ta'een uffachuuf namatti tola. Kanaaf ammayyeeffamuun gaariidha. Amma abbaa gadaan gaabiidhaan dhufanii jiru. Dargaggeessi gaabii uffatee bahuu hin danda'u. Lafa hojiitti hin deemuu hin danda'u. So ammayyeeffamuu qaba. Gaabiin gara shamiziitti gara tishartiitti bifa sanaan dhufu. Ammayyeeffamuu sun gaafa jedhamu gaariidha. Ani ammayyeeffamuu hin qabu warradhaan iddoon itti deggere qaba. Ammayyeeffamuu qaba warradhaan iddoon itti deggere qaba. Maaliif fakkeenyaaf taateema yeroo dhiyoo asitti kan yaadatamu qaama saalfii ofii uffata aadaa Oromoo uffatanii qaama saalfii ofii agarsiisanii kan deeman jiru. Sun
Karaa biraa hin ammayyaa'e ammayyaa'eera. Ammayyaa'u sana garuu achitti yeroo itti mormitu maaliif uummata Oromoo aadaa qaba, seenaa, safuu, duudhaa qaba. Duudhaa sana wajjin gaafa wal bira qabnu iddoon itti ba'ee abbootii gadaa yookaan namoota guguddoo mufachiitu jira. So ammayyeeffamuun sun bifuma safuu uummata Oromoo gadhiiseen ammayyeeffamuu moo bifuma safuu uummata Oromoo eeggateen ammayyaa'utu sirriidha. Sakamtu sirriidha. Adaabaa argamaa fudhatee uffata aadaa Oromoo adaabaa argamaatiin fuudhee qaama saalfii koo qullaa baasee deemuun sun ammayyeeffamuu jedhama moo maal jettame akka diizaayinara tokkotti? Okay, egaa inni abbaan uffatu sun ofii isaa ammayyeessuu qaba jalqaba. Haala kamii yoo jenne qophii isaa garaagara namoonni baankarii ta'an suufiidhaan deemu yookaan immoo namoonni riiliijinii akka charchiitti gaafa fudhannu immoo waan dhedheeraa uffatanii ba'an isteejiidhaaf fayyadaman jiru. Namoonni meebii naannoo amma maal seeti gaafa qophii addaa ta'e baay'ee faashinistii gaafa uffatamu immoo egaa abbaa gadaa afaan olitti nan buusinii yeroo itti uffanni sun uffatamu mijatutti isaan wanta faashinii ta'e kan biraa uffachuurraa qooda san uffatanii waanumti kolleekshinii bareedaa ta'e tachiinsaa qophii sanaaf mijatu. Diinariif fakkeenyaaf shamarran tokko diinariif baatee yoo ta'e jechuudha. Diinariif yoo ta'e qooda waan kan biraa uffatanii diinarii ba'uun isaanii hin oolle miti. Tachiisaa kan aadaa goonee baasuu wayya jedhee yaada. Akkuma jedhee garuu ofii isaanii ammayyeessuun gaariidha. Iddoo kamitti maaltu uffatamuu qaba isa jedhu diiteelii yoo barree gaariidha. Asirratti tooni waan tokko koomentii sii kennee wayya. Wanti koomentii sii kennu amma gaazexeessaan keenya wayi tokko si gaafate. Wanti inni gaafate tokko aadaa Oromoo kan xiqqoo ishii ta'uu jira achi keessa jechaadha. Maaliif ammayyeeffameera jettanii warra faranjii sanuunatti fiddanii jilba keessan siftanii hojjisiiftan ta'e deebisiiti hoggaa teessullee hoggaa nama fuuldurallee deemanillee Oromoon safuu qabaa, aadaa qabaa, duudhaa qabaa sana keessatti ceerri jira. Wanti amma addunyaa kana keessatti saba kuush keessaa aadaa isaa qabatee eenyummaa isaa qabatee kan ofe Oromoodha. Haa ta'uuti maal gochuu qabdu innaa ammayyeessitan aadaa Oromoo kan eeggate waliin walsimetee kan deemu ta'uu qaba malee akka warra faranjii sana ciccirree dhiyeessee jennaan. Amma inni seen jette kuni dhiifama. Inni seen jette yaadichi sirrii yaadama wallee morkisiisaa garuu walii nama gashuudha. Inni seen jettu namni tokko bakka Oromoonni baay'ee walitti qabamanitti safuu isaa gadhiisee uffata aadaa Oromoo uffatee deemuu qabudha. Fakkeenyaaf akka Oromoonis qaba. Qabdoo jedha, waan meeqaan qaba, hiriyaa jaalallee isaa waliin wal argu. Gaafa namni irbaataaf hiriyaa isaa waliin wal beellamu, inni kun gara ammayyummaattidha. Immoo kan inni baay'atu ammayyummaa kanattidha. Gaafa irbaataaf baatu, silas irbaata sanaaf deemuun seen oolu, hiriyaa isaa yookaan qaadhimaasee yookaan abbaa warraas ta'uu danda'a mitiire kan hojii oolanii har'a irbaatan si affeeraa ba'i hoteela akkasitti kottu yoo jedhee eega uffata baargamaa kan jilbasee fi qaama saalfiisee tarii agarsiisuu danda'u laphee duwwaa uffattee deemuun eeganoollee qaadhimaasee bira qofa dhaqaa jirti. Erga ta'e uffata aadaa Oromootiin faayamtee masa bira maaf hin nattuudha kan kee. Thank you. Sirriidhaan ni kun. Bakka garuu Oromoonni walitti qabaman bakka itti wanti namoonni ilaalanii rifleekti godhan yookaan aadaa Oromoo tuqa kun safuu Oromoo tuqan jedhanitti garuu wandaboo guddaa yookaan waan bakka sana wajjin deemu uffattee deemuu qabdi wayinatti fakkaata. Akkasittiin kaasee yaa. Ani sirriitti hin dhowwa kana. Inni si ta'uu abbaa gadi. Sirriitti hin dhowwa. Mee maaliif jechuun Akkatti sirriitti dhowwa qaba gaa. Maseetanii nuti Oromoon Afrikaa keessatti dhiisitee addunyaatti kabaja qabna. Kabajummaan keenya eessaa ka'a manaa ka'a. Manaa kaasee hanga addunyaatti kan gara deemuu qabdan nuti faranjiin taanu Oromoo taaneetii addunyaa keessatti beeksisuu qabna. Ammayyeessu tokko waan tokko irratti na gammachiiftee turte. Wanti na gammachiifte maalinneen isin yoo bullukkoo uffattanii baate warri dargaggeessaa bullukkoo uffatee hin bahu. Yes, kanas irraan fudhadha. Maaliifin akkuma silaafuu dargaggeessaaf hojjetamutti inni hojjetama. Akka silaafuu waan safuu Oromoo eeguun hojjechuun keessanii kanarratti jabaadha. Kana isiniin jedhu kan. Maaliifin amma yoo isin akkas gootanii amma akkuma warra faranjii sana qullaa kan deemnu kan argisiisu sanaan yoo deemamu ta'e aadaa Oromoo hin cabsaa, duudhaa safuu Oromoo hin cabsa kun. Maaliifin
Oromoon Oromoodha hin bareeda akkasumatti miidhaga. Walaa kabiraa dhiisiti Oromoo ta'uu keetiif iyyuu as dhiisi iddoo feete ta'e. Oromoon naannoo isaa dhugee guddatee tokkoffaa qaamni isaa hin bareedaa uffata yoo uffate hin bareeda. Yoo san uffattee deemte maraatuudha siin jenna malee fayyaadha hin jennu. Amma biiroo garaagaraa yoo deemtanii uffata gabaabaa yookaan wandaboo gabaabaa dhamtiire gabaabaadha baay'een isaa noormaalii uffata aadaa Oromoo kan hin taane uffatanii hin deemu. Oromoo bakka bu'anii aangoorras kan jiran ta'uu danda'a. Baay'een keenya kan beeku. Oromoodhuma ta'anii aangoorraa yookaan uummata kan dursan ta'uu baatan manneen barnootaa bakka hojii garaagaraa baankii garaagaraa keessatti ta'uu danda'a. Isaan suni ammayyoomaniiru jechuun uffataa isaanii. Fakkeenyaaf isiniin iyyuu siin qeequutti hin deebi'an. Isin amma yerootti haala adda addaa wal argineen suufii yookaan maal jedhama suufii yookaan suwiit kan jedhamtu kan isa uffattanii hin deemtu. Sun keenya miti aadaa Oromoo miti. Kan ammayyaati. Kan ammayyaa sana fudhattaniitu. Kan isin fudhattanii fi aadaa Oromoo irratti safuu Oromoo irratti dhiibbaan uumuudha. Namni biraanis warri shamarranii fi waan fudhatan qabu. Dhiibbaan uumuudhanii kan isaan fudhatan. Waan sana uffata aadaa Oromootti deebisuun sun Oromoo tarii uffata aadaa sana gara fuulduraatti yookaan addunyaatti gola ta'e wayii iddoo wayiitti akka nafneef addunyaatti baasaa jira moo dhiibbaa uumaa jiraadha. Inni gara caalaanii ani eegas hin suufii uffattanii uffata aadaas uffattanii sullachuu sirrii ta'e shamarran wandaboo isaan uffatanii wandaboo sana bifa ammayyaatiin uffatanii yakkamoo yakkamiti sirrii moo sirrii miti jedhudha kan koo. Inni sirriidha maasii amma har'attu yeroo kanatti iyyuu xiqqoo ishii namoota keenyas dogoggorsiise malee uffannumti iyyuu calqaba mannaa nuti ijoollee taanee jirru bara dargii keessa bade malee duraan iyyuu aadaa isaa hordofee kan deemudha. Amma shamarran mataan isaan dhahatanillee dubarri hin heerumne akkamitti dhahatti maal akkamiitiin akka deeman fayyaan isaanii akkamitti akka irraa bareedu kan shamarran uffatanii hin jira. Sana qoratanii isatti seenuu qabu. Maaliifin isa kan sila akkuma guddaatti wajjiniin isa uffatanii deemu ta'uun qabu. Maaliifin mataa dhaatanii ittaniitu gara keettiin deebi'e. Mataa dhaatanii suni yeroo baay'ee uffata hin kireeffatu hin hojjisiifatu simbira. Yeroo uffata kireeffatanii namoonni baay'ee uffata aadaa godina akkasii godina kana kanaan barbaade jedhanii sitti matanii ati immoo uffata sana dhiyeessitaaf moo akkasumatti jaallatu baay'een isaanii amma yeroo baay'ee maaltu dhaga'ama uffata aadaa Oromoo namoonni yeroo baay'ee uffatan occasionii yookaan isteejii garaagaraa irratti hojjetan uffati aadaa suni kan ganda kamii yookaan godina kamii akka ta'e illee beekanii jedhama. Si bira gaafa dhufan ati kan kamisee yoo dhufe namni kireeffate yookaan hojjisiifate akkamitti akka mataa fadhaachuu qabu itti himta namoonni dhufan hundi isaanii uffata aadaa Oromoo kan uffatan waan xiqqoo haalli gara Oromummaa xiqqoo see mataa wal qabachaa dhufteef gaafan jedhu afaan Oromoo haasa'u uffata aadaa Oromoo uffachuun haala yeroo duraarra amma wayii. Waan uffatamu uffachaa jiru moo dhuguma aadaa isaanii uffata yookaan kan godina hundumaa sana beeku. Hundumni beeku dhugaa dubbachuuf amma yaaduma lamaan kee kan walitti firoomsuu irra jira hojii irratti illee. Inni kaan faashinii waan ta'e beefaatti fakkaata uffata aadaa irra darbee waanuma qamisii suuqirraa bitamu sanatti fakkaatee faana inni dhufu jira. Gaafa gaafannu maal akka barbaadan illee footoo yeroon agarsiisan jira. Isa kana hidhu maqaa isaan beekan naannoo kam akka ta'e beekan uummata naannoo kam akka ibsu beekan. So amma kanaaf uummatichi ofuma isaa ammayyeeffamu ofiisaa uummata sana irratti hojjechuu barbaada. Maaliif uffata naannoo kam akka ta'e beekni taanaan even mataa akkamii rifeensa akkamii ni hojjetame iddoo akkamiitti maaltu yoo uffatame inni jedhamu yaaduma isaa ammaa wajjiniitii wal qabata liteelli. Kanaaf uummatichi amma fakkeenyaaf anaan dabalate uffata uffattu baay'ee bareeda. Amma mormaatti illee cufaadha. Uffata godina kamiiti? Ani amma kan Jimmaati magariisa kan fayyadamnu Jimmaa wandabuu isaatiin jala galee kan hojjetamu iluu kan jedhamu san tachuu fi kootiin immoo akka kanaatti jijjiiree ammayyeesseen dhufe. Abbaa Gadaan gaafiidhaan dhufanii garuu. Kana. Ammayyeessuun kee gaariidha. Hin bareedas. Abbaa Gadaa maal jettu uffata kana? Kan kun jaallu kana kan. Kan hojjeta elemaa seete kan man duraan siin jedhe iyyuu kana. Kan akka barbaadanitti akka silaafuu
eenyummaa oromummaa isaa kan calaqqisiisu naannoo isaa san kan sirriitti miidhagsu sanaan akkasitti yoo hojjetame kun baay'ee Oromoo geessisa Oromoo calaqqisiisa Oromoo taasisa. Maaliifin waan Oromooti kan isiin qopheeffattee dhufte kun tokko shamarreedha. Shamarreen maal akka uffattu akka haala ammayyaatti mataa akka duriitti illee shurrubbaa illee hodhaachuu baatan akkasuma akkuma silaafuu addunyaan fakkaattee akkasitti deemu ishee baay'ee miidhagina Oromoo argisiisa gaariidha. Tarii ani si'a tokko wanta yaadu tokkotu jira. Diizaayineroonni uffata aadaa Oromoo ammayyeessanii hojjetanis haa ta'u isaan egaa ammayyeessanii qofa miti kan hojjetan. Moo ammayyeessanii qofa hojjettu? Qofa miti tiipikaaliinis jira. Isaan kuni dhiibbaa qabu moo bu'aa qabu yookaan anamma dur uffata aadaa Oromoo eenyutu hojjetame? Amma diizaayinerootatu hojjeta. Dur uffata aadaa Oromoo diizaayineroonni hin jiran. Eenyutu hojjete uffata? Diizaayineroonni Oromoo yookaan uffata aadaa Oromoo namni dur hojjetee uffatu sun har'a hin jiru. Ituu diizaayineroonni kun hin jiru ta'e uffata aadaa Oromoo akkam taane dura eenyutu hojjeta bara keessaa? Oromoon wanta hojjetata. Mataa isaatiin. Mataa isaatiin hojjetata. Oromoon sun har'a eessa dhalate? Oromoon sun har'a hin jiran. Kan si ajaa'ibu ani kan hojjisiisanii argeera manguddoota durii kan gubbaadhaan mandaboo kan dakaan immoo jaawii kan jedhanillee kan hojjetanii deebisanii kofoodhumallee kan gubbaan kaawwatamuuf kan jalaan hojjetamu san harkumaan kan hojjetan hodhanii hojjetanii fi deebisanii irratti waan adda addaa kana aadaa Oromoo kan calaqqisiisu kan hojjetan manumsaatti hojjetata Oromoon. Namni kun hin jiramu. Namoonni sun hin jiran. Akkasii kun hin jiran. Waan sana barbaadeyyuu nan argadha. Muuziyeemii keessan kaayeyyuu jettee nan argattu. Kabiraa dhiisitti uffatuma keessa kan kaawwatan illee honnoodhum sanaan kan hojjetanii achi keessaa fuudhanii kan guyyaa cidhaa kan guyyaa hojii kan guyyaa nama wajjin wal gaanii guyyaa wal ayyaanaa kan uffatan illee addumaan jira. Kanaaf amma akkasanii jechaa jira. Maaliif diizaayineroonni keenya kun maal gochuu qabu? Tokkoffaa fi yoo Oromummaa isaaniitiin akkasitti deeman hin bareedu. Dhugaadhaaf yoo ta'e maaliif kan walloo jettu miti walloo amma daa'imma isaanii irraa kaasee hanga nama guddaatti kan uffatan addaan uffanni isaanii. Duris amma gaa shawaan jennu isaanii shawaa isaaniitti ana qooti. Macaaf tuulama macha keessatti kan uffatamus deebisiiti kan tuulamatti uffatamus wal fakkaataadhuma haa ta'ullee malee manumatti innaa ijoolleen innaa uffatanii hin bareeda. Mataa isaaniillee innaa dhahatanii dubarri tokko mallattoo qabdi. Mallattoon ishee innaa mataa innaa dhahattullee mallattoo qaba. Qolfii mataa gubbaatti kaayyatanii dooqa adda addaa kaayyatu. Namni tokko garagalee dubara sanatti dubbannaan korma 99 kaffalchiisa duratti. Har'a gaa maaliifin mallattoon dubaraa sunillee mallattoodhaan jechaadha dubara ta'uu isheetiif namni ittiin dubbatu. Waan barbaade siin jettee si arrabsiti. Barbaadu. Maaliifin yoo ta'e dubbatte mirgi dubaraa baay'ee kabaja qaba aadaa Oromoo keessatti sabuu qaba. Kanaaf maaliifin dubara Oromoo ta'uu keessaniif dubara keessan duuba jiran kana durboota keenya kana bareechuudhaaf isaan aadaa isaanii akka bareedan akka bareechan isaan sin barsiisaa akkasumatti immoo akka warra faranjii sana nutti fiddanii ijoollee keenya akka nu jalaa fi godaatti nu jalaa hin nafne nu jala maaliifin nuti har'a aadaa kanarratti caccabnee kufnee addunyaa kana keessa saba koosh kan akka qoonnoo Gibs irraa kaasee Saudi Arabiyaa irraa kaasee Yaman irraa kaasee Suudaan irraa kaasee kan Affaar Somaalee qabatee madaqee Taanzaaniyaa ga'utti aadaa isaa kan qabate afee Oromoo qofa kabaja argatu Oromoon caccabee kanaaf amma maalluu gootu gaazexeessitoonni keenyas warri diizaayineroonni keenyas kana deebiftanii nu mari'achiisuudhaaf uummanni dhaloonni akka argu gochuudhaaf akka dhagahu gochuudhaaf jabaadhaa sinii jala gaariidha. Tole dhiifama amma waan yaadaa jiran. Oromoon dur manatti kalaqatee ofiisaatii uffatu hin jiru. Ituu diizaayineroonni har'aan jiran ta'e egereen uffata aadaa Oromoo kun maal ta'a ture? Dalii ati akka keetti gaafa hojii hojjettu amma fakkeenyaaf aan akka kootti as taa'ee qophii kana gaafa dhiyeessu kaayyoo adda addaa baay'ee qaba. Tokkoffaa kaayyoo namoonni mana isaanii ta'anii dhimma kana irratti mareetu keessatti of ilaalu. Lammaffaa immoo tarii hir'ina guutuu qaba ta'a. Mareeni waan uummata keessatti shubsee kan uummataa ta'e baasanii mari'achuun waan qaawwaa duuchuu qaba ta'a. Diizaayinerri tokko ituu akkuma jettanii kalaqaa Oromoonni duri kalaqatu hin jiru erga ta'e mataa kaaya yookaan gateettii diizaayinerootaa irratti hafee jechuudha. Uffati aadaa Oromoo harka isaanii jira jechuudha. Gara kamitti deemsisuun. So gama kanaan mee
challenge uffata aadaa Oromoo kana design godhanii yookaan ammayyeessanis haa ta'u uffatuma aadaa Oromoo isa durii typically sana dhiyeessuun challenge akkamii qaba maaliif biizinesii dharee namni ilaaluu danda'a biizinesiin alatti garuu kaayyoo adda addaa qabdu kaayyoon keessan immoo qaawwa adda addaa guutuu ta'uu danda'a mee akkamitti ilaaltati kana walumaa gala amma dhugaa dubbachuuf uffanni challenge guddaa qaba uummata kamirratti amma warri naannoo kaanii uffata akkaataa isaaniitti uffatanii isteejii gurguddaan gaafa jiru yookaan qophii baay'ee guddaan gaafa jiru uffanni yerootti ergaa dabarsuu qaba of danda'e jechuudha. Uffanni afaan godhatee dubbatan akkaataan uffannaa nama tokko. Amma uffanni aadaa Oromoo baay'inaan uffatamaa jira. Naannoo adda addaa irratti jechuudha. Amma warri adiin uffatan amma warri adiin illee jaallatanii uffataniiti biyya alaaf keessatti. Innaa aayidiyaa jalqaba kee sanarratti amma okeejinii adda addaaf gaafa fayyadamnu faashinistii gaafa ta'u ija baay'ee keessa gala. Yookaan immoo fedhii namoota baay'ee ta'a akka addunyaatti illee. Garuu akkuma kaasuu barbaade jalqaba naannoo kamitti eessatti iddoo kamitti inni jedhu baay'ee murteessaadha. Gaafa ammayyeeffamee uffatamu garuu uffanni aadaa maaliif ammayyeeffame? Namni dhuguma akkuma jennee qarshiitti jijjiirree yookaan immoo jireenya keenyatti jijjiirree immoo wanti sun Oromummaa sana calaqqisiisee ibsee akka mul'isu barbaadaa jiran jedhu gaaffii namoota hojii kanarra jiran ittiin of gaafatanii dheedheen amana. Garuu gaafa hojjedhu baay'ee gatii nama kaffalchiisa. Uffanni ani hojjedhu kan naannoo hundumaati. Karaa biraa Arsiinis, Boorannis, Baaleenis, naannoon kamiyyuu Wallaggaanis, Shawaanis qooqni isaanii garaagaradha. Gaafa dhufan uffata garaagaraa barbaadu. Aadaa isaan qaban garaagaradha. Baay'ee fagoo irraa kan walitti fidaa jirra uffata goonee jechuudha. Karaa biraa naannoon Shawaa jiran, Wallaggaa jiran, Baalee, Arsii jiran maal uffatu maal nyaatu? Haala kamiin immoo qophii isaanii bareechatu isa jedhullee diiteelii beekuun barbaadaan akka kootti. Because kan nuti hojjechaa jirru ammayyeessine wanta dur jiru sana otoo hin balleessine. Amma fakkeenyaaf obsaan gaafa haala kanaatiin gaaffii nu gaafatu yeroo hundumaa jaakeettiidhaan shamiziidhaan uummatatti ba'uun qabu. Yookaan jaallatee uffatee jijjiiree kan naannoo adda addaa fayyadamee hamma qophii kee 50 si gahutti naannoo adda addaa uffachuu hin dandeessa. Kana arrabsuuti moo kana na utubuutti reema. Har'a maaliif akkasitti akka dhuftee beeku? Har'a maaliif akkamitti akkan dhufee ani uffata aadaa isaanii diizaayinii miti. Kanuma tiipikaalii isa jedhamu uffatanii dhufan. Ati immoo diizaayinii uffattee dhufte. Ani mul'achuu uffadhee dhufne. Maaliif hin uffadhee dhufne? Tokkoffaa kun qubee poodikaastiidha. Qubee poodikaastii jechuun namni kamiyyuu haala itti toleen haala mijatee fi dhufee akka sagalee isaa yaada isaa yoo barbaade qeequu yoo barbaade utubuu yoo barbaade mormuu akka danda'uttidha. Lammaffaa immoo ati ogeessa diizaayinara yookaan kan dhimma uffataa irratti hojjeta. Isaan immoo dhimma uffata aadaa fi dhimma aadaa Oromoo wajjin wal qabatuun hojjetu. Ani immoo dhimma sana walitti fidee maal ta'uu qabata jedhamu mariisaara. Akka hir'inaatti garuu hir'inadha kun uffati aadaa Oromoo ofuma isaatii bareedinadha. Yoo tarii ispoonsara naa taata ta'ee waadaan galte asitti isaaniin duratti daawwattoota fuulduratti isa malee hin uffadhu. Qubeetii wajjin dubbachuun qaba argitanii kun silaafuu ogaadhumayyuu ishee waammattu sana egaayyuu har'a si dubbisuun barbaadaa uummata gadi baatee dubbattaati maal uffadhee tananii uffatatti uummata kanatti mul'adha jechuu qabda. Iseedha. Seerri ani ka. An ispoonsara tachaana namoo makeen dubbadha. Silaa dursi tayyuu. Dursee. Wal fakkaannee tayyi yaachuu qabda. Kana dogoggora sitti hojjete malee ishiin immoo kana gochuudhaaf duubatti akka hin deebine nan beeka. Sirriidha. Garuu abbaa gadaa gaariidha. Akka kanaan uffatee dhufuunsaa sadanuu laalaa jira. Gaafa faashinii ta'us inni duris hin bira jira. Lammaffaa akkasitti hin deebi'iniiti gara boodaatti waan silaarratti mari'achiisuu qabdu hoggaa mari'achiiftu sana Oromoo fakkaattee mari'achiisuu qabda.
Kan masitti murteessu. Tole akkuma seenaa ammayyaa natti murtaa'aadha fudhadheera nan sirreeffadha akka yaadaatti garuu uffata aadaa Oromoo kan hin ammayyoofne uffata aadaa Oromoo ammayyaa'ee fi uffata ammayyaa kan aadaa Oromoo hin taanedha. Adda adda sadan keenya adda adda yaadis hin qabdan kan isheen dhimma uffata aadaa irratti qabduuf han qabu ammas adda adda. Kanaan nu raaffachuudhaaf. Akka badiitti fudheera. Akka badiitti fudheera. Na of kalchaa jedheera. Egaa amma kan nuti haasa'aa jirru dhimma aadaa Oromoo irrattidha. Uffata aadaa Oromoo yeroo baay'ee magaalaa keessatti namni afaan Oromoo hin beekne illee uffata. Sun immoo maalirraa dhufe? Manneen uffata aadaa baay'achuuf uffati aadaa Oromoo namni uffatu baay'achaa dhufuurraati jedhee yaadan. Namoonni Oromoo ta'anii afaan isaanii aadaa isaanii hin beekne uffata aadaa garuu gara uffachuutti deemaa jiru. Oromoo ta'anii afaan Oromoo warri dubbatan warri uffata aadaa isaan uffatan godina kamii akka ta'e hin beekne akka jiranitti jiru. Warri garuu reef gara booddanaa naannoo Finfinnee fi Finfinnee keessaa ofitti deebi'aa dhufaa jiru. Uffata aadaa Oromoo uffachaa jiru. Isaan suni uffata aadaa Oromoo uffachuun isaanii suni iddoo uffata aadaa Oromoo uffatee alaabaa Oromoon ibsine kan irra buufatee deemus jira. Warra sanaan maal jettanii yaaddu? Egaa dura waa tokko dubbatteetti shamarreen koo maal jettee uffanni nuti qopheessinu jette. Kan nuti qopheessinu tokko kani akkuma kitaabaatti dubbistuudha jette. Kanaafuu beemma Oromoon amma ammaatti hin jedhe Oromoon Oromoo ta'ee saba kuushiyyuu kanarra akka qabeenya tokkotti qabee kan jiru har'a diizaayinoonni kunillee jabaatanii kaffaltii dhuguma kaffaltii guddaa hojjetanii har'a kan uffatee gadi ba'amu kana dhiisiti uffatee yoo ba'ee du'aa isaatu argama. Har'a maaliifin kaffaltii kan namni hin kaffalle tokko gatii ittiin hojjetan sana iyyuu hin arganne ijoolleen kun amma yoo nan ilaalu maaliifin amma uummanni illee kana dhaga'uu qaba gatii ittiin hojjetan sana hin arganne akka ittiin arganne wanta hojjetamu kun inni hojjetamu waan guddaadha. Yeroo dhiibbaa hamaa kana keessa cabsanii seenanii uummata isaanii kan akka uffatan gochuudhaaf deebisanii waan adda addaa irratti argadhe hin argadhu miti isaan amma kan hojjetan. Uummanni kun itti cabsee haaseenuudhaaf hojjetaniiru galatoomaan jedha. Nus illee har'annaa Finfinnee keessa abbaan barbaade yoo ija hamaa ilaaluu dhiisee waa'ee tokko dubbatteetti amma rakkannaan Oromoo fakkaachuudhaaf uffatanii. Maaliifin Oromoo wajjin jiraachuudhaaf Oromoo fakkaachuu qabda. Oromoo wajjin jiraachuudhaaf immoo waan Oromoon ta'e ta'uu qabda. Amma namoonni adda addaa waan baay'ee jedhu. Innaa amma Oromoo keessa sabni hin jirre hin jiru. Kanaaf amma hundumtuu uffachaa jira. Amma Sidaamaan illee akka uffata Sidaamaa kan uffatu kan taasise Oromoodha. Wanta dura Oromoon uffatee gadi ba'uu baate isaan gadi ba'anii hin hojjetan warri Dorzee illee kanan hojjetan. Nuti gadi ba'ee hojjedhaa ijoollee jennee hojjisiifnee uffannee irratti uumamee har'a kana qaqqabuudhaaf har'aatu immoo mariitti nu dhiyeessite akka dhaga'anii boru ganama jabaatanii waan isaaniitti akka ciman gochuu keetiif galatooma TV qubeen atis immoo diizaayiniin keenya immoo kan caalu caalatti ammayyaa'ee gara fuulduraatti iyyuu deemuu qaba. Maaliif akkasumatti hojjechuu qabdu waadaa galtanii fi amma waash biyyaan ba'u miti asumatti hafa qabeenya keenya boo'ii fuudhee ba'a hin ba'u asumatti hafa. Akkuma sanatti waadaa gadaa galtanii waadaa sirna gadaa galtanii jabaattanii hojjechuudha. Amma lammatallee gaazexeessaan keenyallee akka ittiin deebines nu araarfachuudhaaf yaadeera. Yaadeera lammata ittiin deebiini Oromoo urgaa'uu qabda. Duraan dursitee immoo itti himtee waan silaati irratti dhiyeessitu sanarratti akka sirraayyuu dubbifamu uummata kanaaf dhalootaaf akka dubbifamutti uffachuu qabdaadha. Maqaa daawwattoota TV qubee fi qubee poodikaastiitiin na of kalchaa dheera. Galatooma uffati aadaa Oromoo biyya kana keessatti uffatni aadaa Oromoo baay'eedha hedduudha. Uffata aadaa Oromoo sana keessaa kan godinaanidha. Uummatni Oromoo garaagarummaa godinaan loqoda adda addaa uffata aadaa Oromoo sirna nyaataaf dhugaatii adda addaa qaba. Sana keessatti bareedeeti faayameeti yeroo baay'ee kan hojii kana keessatti nama mudatu kan kireeffatu jira kan hojjisiifatu jira. Warra hojjisiifatanii fi warri kireeffatan gaafasi bira dhufanii uffata aadaa akkasii godina akkasii hin barbaade naa kireessedhanii tattaan uffata aadaa akkasii jedhanii jijjiiranii kan uffatan Oromummaa isaanii isteejii yookaan haala garaagaraatiin calaqqisiisan jiru. Amma abbaa gadaa yoo ilaalte uffata abbaa gadaa yeroo baay'ee gosuma tokko miti yeroo baay'ee dargaggeessaaf garuu garaagarummaa qabaachuu danda'a. Uffata abbaa gadaa yeroo baay'ee kan akkuma isaanitti faayamanii jiran kanadha. Uffati garuu warri kaanii addadha. Sanarratti hojiin sun chaalenjii qaba. Uffata fedhii isaan qabanii uffatuma aadaa Wallaggaa yoo siin jedhe Wallaggaa wajjin
fedhii isaa tokko ta'uu dhiisuun jiru uffati aadaa Wallaggaa durii xiqqoosee waan jijjiiramaa dhufe waan natti fakkaateef. Fakkeenyaaf amma uffata aadaa Wallaggaatiin jedhe uffata aadaa Wallaggaa gaafa laattuuf kana miti kana hin barbaanne kun naan taane shawaa yoo laatteef kana miti sana miti kana miti deebi'ee immoo waanuma kana wallaaluu irraa kan ka'e. Isaan amma inni guddaan fi filannoon isaanii amma namni naannoo tokkotti alatee dhufe kan inni alatee dhufe baaleetti taanaan uffatuma baalee dhufees gaafachuu barbaada. Kuni dhiphina sammuudha jedhee yaada. Hin beeku garuu akkaataa dhufiinsa isaa namoonni naannoo Arsii jiran uffatuma Arsii qofa uffachuu barbaadu. Garuu qophii garaa garaa jira taanaan maal Oromoon bal'aadha. Ani amma mucaa Wallaggaati. Wallaggaatti dhaladhee erga dhufee maaf kan Jimmaatiin hin dhufu. Seetaappii sammuu keenya akkaataatti jijjiiruu qabnutu jira. Jijjiirame inni jedhamu suni garaagarummaan keenya bareedina. Uffata naannoo kamiyyuu jijjiirreeffachuuf iyyuu nuufiyyuu carraadha. Because kan naannoo tokko har'a uffadhe borumoo kan naannoo kan biraa fayyadamuu nan danda'a akka jechuuti malee inni kun akka kanaatti jijjiirame yaadni jedhu suni aadaan sun qofti hin tuqami yookaan immoo akkaataan hojii isaa tiipikaalii fi diizaayinii erga jennee inni dur jiru noormaaliin akkuma sanatti itti fufuu qaba. Amma kan naannoo tokko yoon jaaladhe naannoon sun akkaataan itti uffachaa ture diiteelii beekee bitee mana keewwachuu nan danda'a hin bareeda nan uffadha gaafan qophii qabaadhu akkaataa qophii isaa irratti hundaa'ee akkuma abbaa gadaan gaabii isaan uffatanii ittiin bareedan dhufan kana akka kanaatti uffachuu danda'a namni naannoo tokko jechuudha. Garuu qophii kamirrattiyyuu Sanuma ta'uu hin qabu. Sanuma ta'uu hin qabu. Yoon Wallaggaadhaan dhufete yeroo hundumaa Wallaggaa malee Wallaggaatti dhuftee Wallagguma uffadhaan hin ta'u. Ani asirratti waan waa isin araarsan fudhattu. Hin ta'a. Isin lachuu fuuni hin heerumu. Eeyyuu. Fuutee ta'uu bi. Ani hin fuune sin heerumu. Inni heerumu silaasi hin fuune. Amma wayin isinitti waan dubbattu jechuudha kun maaseetanii amma ati macca yoo taate macca foolii macca maatiidha. Maatiidhuma inni firumaa jechaadha. Macca jechuun Wallagga Lubbaaboor Jimma qabatee amma dhaqee wal barraa ga'utti lixa shawaa qabatee maccuma mitiire. Oromoo walitti firoomsuufan jedhameen. Ishi ati ilma Hararitti yookaan ilma Baalee yookaan Boorana yookaan ilma Arsiitti heerumuu qabda. Ati illee akkasumatti dabartee kan Tuulamaa kan Walloo akkas dabartee fuudhuu qabdu. Maaliifin akkuma amma jettu kana walitti firoomsuu qabna. Uffatuma aadaa keenya kanallee walitti firoomsuu qabna. Amma yeroo hunda kana uffattu jedhee gaazexeessaan keenya obsaanii dhuguma abbootiin gadaa hundumtuu kanuma uffatu mitiire. Akkuma guutuutu kanuma uffatan. Kan namni gurguddaatu uffatu kanuma. Kanaaf amma maal gochuu qabdu akkuma silaafuu godina Oromiyaa kana akka wal fakkaatutti isin walitti firoomsaa. Walitti firoomsaati ammayyeessaa maal namni dhufee isiniin ammayyeessu. Faranjiin kadhatina. Uffati godina lamaa qabu sadii fa'aa ofirraa qabu jira. Mallattoodhuma hunda isaaniitu maalirratti eessa keenyu iddoo kam keenyu kan isa kana eessa keenyu jettanii itti yaaddanii ammayyeessaa. Maaliifin amma odaa duraan amma durii odaan hin jiru ni jedhe akkasumatti bifa adda addaan kan halluu adda addaatiin hojjetanii kan Oromoo calaqqisiisu magariisa waan adda addaatiin akka Oromoo kan wal fakkaata garuu baay'inaan xinnoo ishee booda mandaboo isa ittiin wal fakkeessanii yennoo godhame malee wal fakkaata. Kanaaf isin maal gochuu qabdu amma walitti firoomsuudha. Oromoo tokko taasisuudha. Ati kanaan kuni lammata gurraanuu dhagahuun barbaada. Yaada fedhe garaartu qaba. Wallaggaan dhufee Wallagga malee nuffadhu yaadi jedhu. Har'a yoo Wallagga uffate gaariidha kan fa'aa uffachuu miti. Waan lafa keessatti amma maal lafa keessa beektaa yeroo qophii adda addaa nyaata miti uffatuma tokko bitatee lafa kaawwataare maal ati shaamizii tokko jalaan dhufe lafa kaawwattaare akkasumatti bitatee lafa kaawwachuu qaba kan godina hundaayyuu bitatee lafa kaawwachuu qaba. Har'a tokko uffate boru tokko uffatee bahuu qaba. Eeyyika. Maaliifin akkasitti bitatee isaanillee barumsa kennuufi qabu naasaa. Barumsa kennanii fayyaansaa wal akka fakkaatu. Kan Walloos fakkaachuu qaba. Kan Harariis fakkaachuu qaba. Boorana Gujii fakkaachuu qaba. Kan Arsii kan Baalee wajjin akkas kanii Maccaas akkasumatti wal fakkaachuu qaba. Kanaaf hojjetatee uffachuu qaba. Amma kan namaa uffatee deemu kan isaa sana wal jala jijjiiree uffatu hin jedhan. Ofii qofa jechuu hin qabudha. Eeyyeka. Egaa barteen akkasii yoo baramillee gaariidha. Inni loqodaa
Wallaggaa ta'u yoo danda'ame loqoda Booranaa yoo bare waliin haa ta'e uffata Booranaa yoo uffate aadaa duudhaa achi jiru sirna nyaataaf dhugaatii Booranaa yoo bare yoo wal jijjiiran rakkoon qabudha. Amma Wallagga keessatti wanti beekamu kocheedha miti. Kochee barsiisuudha warra marqaa siilaatu immoo isaanis keessatti kochee barsiisuudha. Isaa hojjetan achittis kochee isa Wallaggatti hojjetamu sana achittis akka hojjetan gochuudha. Waan asirraa hojjetamu sanallee achittis immoo ammayyeessanii misoomsuudha. Lamaan keessan irraa komeen qaban. Isin irraa komeen qabu amma fakkeenyaaf ani dhalooti koo gaa. Biddira nu bahu Maccaadhanii ijaas hin boonkoon oolu. Ani maccaadha jechuun gara Wallaggaati, Wallagga gara lixaati. Wallagga keessatti dur gaafa dubartiin heerumtu gundoo hodhatti. Gundoo seen hodhattu sun gundoo booree jedhama. Gaafa cidhaati, gaafa cidhaa gundoo booree sanaan baatee sirbiti. Gundoo booree jechuun dhiira sana xiiqii torti dhiira mushurroota sanaa amaamota sana ittiin arrabsuufaa qaba. Gundoo booreen suni uffata sirna cidhaa aadaa sana wajjin jira. Uffatis aadaa Oromooti. Gundoo booreen sunis kan aadaatis waanuma sanaa wajjin deema. Siin kanin si gaafadhu gaafa uffata aadaa Oromoo hodhitan dizaayin gootan yookaan tiipikaalisa tokko kireessitan wantoonni aadaa Oromoo eeggatan durii sun gundoo booreen sun yoo jiraachuu baatellee fakkeenyaaf cina keenya fuuldura keenya boraatii jira. Asumaan boraatii kana kan nu fidde laliseedha. Lalii dizaayinii irraa nu dhufe galatoomii fudhattee galtiif dhiistee galtiisee adda baafannee gaafa namni sun heerumu cidha irratti isiniin kan inni isin gaafadhu maaliif hafe wanta akka gundoo booree shawaa keessatti kan biraan jira iddoo adda addaatti gaafa cidhaa uffata aadaa isaatiin faayamee cidhi raawwatu wantoonni aadaa wal qabatan sun eessatti hafanii isin biratti hafee isin hambisee nu biraan geemoo maaf hafanii isin immoo gaafa uffata aadaa kan cidhaa hojjettan irraa wantoonni sun faana jiru hin jiran yoo ta'e maarratti hojjechaa jirtu boraatiin jira calleewwan faayii garaa garaa hundi isaa guutuudha wanta sana isin irraa eegalumoo isin irraa eegalu. Natti dhufte mitiire. Baay'ee gaariidha. Maaseete isinii gara nuti macumaan isaan macuma. Xiqqoo Finfinneetti dhiyaannaan waan walirra fagaanne se'in. Innaa naannoo Amboo kanatti maskoo baay'eedha kan keenya immoo isin gundoo booreedhaan Wallagga gundoo booreedhaan miire. Gargeen gundoo booree keessan hin beeku. Inni kan keenya immoo maal godha? Kan keenya immoo inni walakkaa kanaa maal godha seeti? Maskoo baay'ee hodhanii sanaan booda fayyaadhuma Oromootiin bareechanii hodhaniiti isa gubbaatti guduruu tolchanii keessatti karameellaa naqanii abaarsi sun illee numa jira inni Wallaggatti abaaraan sun inni jira sis. Qoriifaa jira nu bira. Sirii ji'a sadiitti jalqabu. Kabraa dhiisitti yoo barbaade fardayyuu jabaatanii eeguu qabu malee qoree keessa kaa'uuf akka namichi sun waraanu. Naa inuma jira onkolaarii tortoraa fa'aa irratti cabsu miti. Amma jira wanti sun. Injira sirriitti. Baadiyyaa keessa. Injira hin banne inni maaseeti akkuma jirutti jira amma uffata barbaadde uffattee yoo dhaqxee na baaraan ta'u. Innaa uffata adiidhaan uffatte uffata adii Oromoodhumatu uffata malee warra kaan ta'e Oromoo irraa fudhate malee suma calqabuma irraayyuu kaasee nuti adii uffannaa nuti adii dubbannaadhaan miti waan tokko miila nakaati kanarratti. Kanaaf Oromoon calqabumsaa irraayyuu kaasee waan adii malee hin uffatu. Sirma isaatu jira jechuudha aadaan sun hin banne. Injira gaafa footu isa dhiyoo kana gurraacha uffatanii gadi ba'an malee uffata adii malee hin uffatan. Gara kana garuu an jira dheetti nama noon. Injira. Maaliif hin jiruudha? Finfinnee naannoo Finfinnee kanarraa. Magaala sin ta'isiisa. Gara magaala maaliif Oromoon garri caalu dhimma Oromoof Oromummaa calaqqisiisee dhaloota dhaalchisuu kan danda'u. Gara miidiyaaf sooshaal miidiyaa kan jiru gara magaalaa kana. Dhaggeeffadhu kan jira. Ammati natti hin duulin isitti malte wanta amma afe maaseeti bara dargii kana keessa xiqqoo Oromoo akkam jirutti laamsheessaniiru. Waan sooshaalizimii kanaan dhufee aadaan Oromoo akka badu dubarri duratti sitti himee mallattoo qabu sin jedheera. Namni dubbannaan salphina guddaadha waan hamaadha. Boorana keessas tureera waa'ee qorannoo kanaatiif baay'ee irra deddeemee argeera. Baale keessas tureera. Jimmas dhaqeera argeera. Baaboras deemeera. Maaliif amma boraatii qabattee dhuftee miti shamarreen kun gaafa dubarri innaa heerumaa kaatu waggaatti calqabu waan qopheeffattee manaa fudhattee baatu. Wanti hundumtu waggaa tokko guutuu calqabu. Sanaan booda hiriyaa qabdi miti. Addooyyee jettu miti. Eeyyee qaba. Addooyyeen sun illee waan qopheessitu qabdi. Tokkommoo haadha maal jettuuni? Haadha jaalaa kan jedhan jirti. Isheen akkuma kan
dhiira sana waan qopheessitu qabdi. Gaafa cidhaa sana waan aadaa malee waan tokko qabatu. Gundoo nama kan keessan booreedhaniiti dhuguma gundoo booree sana waan godhan argeera. Sirba tokko irratti gundoo booree itti kan sirbitu. Ittiin xiiqii toruu booree jechuun sirba yookaan xiiqii toruuti. Gara gadiitti illee cidha irratti maadheen beeku sana irratti ni argee waan jedhu isa tokkuma beekta. Adduma ishee adda adda godhe malee gara kaanis hodhagda. Aadaa nama baay'een fa'aadha leettaa walitti dhiyaataadha. Amma inni gara keenya kun amma maal gochuu qabu xiqqoo shamma gara Baalee kanaa fi gara Arsii kanatti dubarriyyuu gara Arabaatti akka deemtu gochaa jiru. Maaliif aadaa tani keessa seenanii wal dadhabsiisuu waan hamaa keessa seenanii dubarrillee akka hin heerumne taate. Maaliif waan sana guutuu baate fuudhuu hin danda'u. Kan amma waan gaarii gaafatte amma kan maaliif wal qabatee waan deemuuf jechaadha. Amma karaa Wallaggaa shaggaa waan gaariidha mishaa karaan keenyas mishuma namni akka wal fakkaatutti akka eenyummaa isaa bareechutti waan isa miidhagsutti amma kun uffata kana nama fudhu kan argite waggaa 45 dha kun. Umurii waggaa 45. Umurii waggaa 45 qabu. Umurii keenya lama ta'uu dhagaa. Afaan dhalannee jechaadha maaliif baga argite gaa kun hin jiran inni uffannaa inuma jira. Wanti fe'aa dhufu. Wanti jiru jira, wanti hafes garuu jira. Amma naannoo Finfinnee kanarra wanti inni babbadan jiru baay'ee isaanii. Isaanii. Ammayyummaa wal qabate. Isaanii ganaa kaffaltii guddaan nu kaffalchiisu warra karaa naannoo Finfinnee keessaa fi Finfinnee keessarra jiran. Atamma sun kana yoo ta'u bira teesseetu haasoftu ta'eeyyuu waanuma tulluu wayii gaditti jigu fakkaata. Waan namaa wajjin waan jiraniifiyyuu waan namaa keessatti muudamanii sammuu isaanii achi keessatti laaqamee waan jiruufiyyuu kanaaf warri kun warra ofii yaadanne waan ta'eefiyyuu dhaloota kanayyuu dhaloota isaan duuba jiruyyuu balleessaa waan jiraniif isaan nuti kun barsiisaa jiru kun barsiisaa jirra kun miidiyaadhaan isinis barsiisaa jirtu arganii alaalanii kanaan booda haa baratan maaliif kan nama ergisaadha. Ergisaa waan tokko yoo fudhatanii uffatuma wayiillee waaqayyo natti nuffisee uffata namaa uffadhee deeme illee waan tokko natti namarraa beeksisa. Wanti namaa sun akkasumatti fakkaata. Ergisaa nama waan tokko fuudhanii deeman ta'e nama sana guddifte malee ati kan kee ajjeeftetta jechaadha. Keenya ajjeefeera. Mee asii ammaatiin maal jetta? Wanta akka boraatii namni beeka hin gaafataan fudhata wantoota aadaa uffata aadaa waliin turan cidha irratti qophii garaagaraa irratti jiru amma. Guutummaa guutuutti hin jiru. Tokkoffaa Finfinnee keessatti aadaan sun iyyuu hammam calaqqisiifamaa jira. Wanti sun akka barbaadamu gochuuf iyyuu wanti naannoo sana jiru haalli fuudhaaf heeruma naannoo kana jiru waan sana akka barbaadaniif akka dhiisaniif murteessaadha jedhee yaada. Garuu yeroo itti suuraa fi bakkee bahanii yookaan mana keessatti qophiin naqatamaan maal jiru irratti waan akka boraatii gundoo yeroo itti fayyadaman jira. Muraasni jira guutummaa guutuutti immoo waan suni hin baramne ammayyuu ina fakkaata. Rakkina dhiyeessiiti moo rakkinuma nama fedha sana aadaa sana baree gaafatuuti? Dhiyeessiin kamiyyuu fedhii nama barbaaduu fi haala naannoo sanaa irratti hundaa'etudha. Kanaaf naannoo keessa jirudha malee dhiyeessii irratti rakkinni. Dhiyeessii miti jechuudha maamilummaa namuma gaafatu sanatu hin jiru. Akkam seete waan gaafatamtu dhiyeessii ta'u. Namni waan gaafatu hin jiru taanaan boraatii namni gaafatu hin jiru taanaan. Boraatiin yoo nam'ee taa'e maal fayyadare? Maal fayyada? Daaqashii jala qabee taa'u maal goota? Kanaaf amma. Wal faana guddisuu fiduun nurra jiraata wal faana. Keessumaa naannoo Finfinnee kanarratti amma wanti calaqqisu Oromoos bakka bu'ee yookaan an Oromoo dhadhee dhimma Oromoo kan ba'e miidiyaan isaa ta'u Finfinneef naannoo isaara namoota jiranidha. Sooshaal miidiyaarraa akkuma beeknu. Kanaaf wanti suni ituun jaallatiin dhaloota biraa dhaloota aadaa isaatiin amma jettan jira gara baadiyyaa jettan san aadaa san akka inni gadhiisu luus godhu gochaa deemanii. Kanaaf maaltu irratti hojjetamu qaba? Uffata aadaa Oromoo sirna cidhaa fuudhaaf heerumii aadaa Oromoo illee akka duraa miti mitiidha. Amma durii xiqqooma ijoollee ta'e kan hin yaadadhu misirroon tokko heerumtee guyyaa dheeraadhaaf hin argamtu namni seen arguyyuu manaallee baatee yeroo seenitti bakka namootni itti walitti qabaman geessu murtaa'aadha mitiire atillee beektooti dhiise murtaa'aadha mitiire wanti sun illee hin jiru wanti kana deebisanii dhaabuuf uffati aadaa Oromoo sunis wantoota dur biraa hafe wantoota akka boraatii wantoota akka calleewwan garaagaraa jiru dur qoriifaa jira maal suni hafe akkamiin deebi'uu danda'a eenyutu immoo deebisuu danda'a. Nuti deebisa nama biraa miti kan nu deebisu eenyurraa jalqabaa maatirraa ka'a
maatiin ijoollee isaa sana qabachuu qaba seeraanii. Ani bee duraan siin timeera dubarri keenya duraan shamarran keenya mallattoo shamarran ishii shamarran ta'uu ishii mallattoo qabdi. Asmaarii kan jedhamtu immoo kan heerumtee galte isheen illee mallattoo biraa qabdi. Kan maaliif namni wal makaamii takka ammaa kan heerumee fi heerumee wal fakkaatu jechuudha. Wal fakkaatu. Adda baala. Addaan baala maaliif isheen dubaraa namni ittiin dubbatu isheen. Beekan safuu guddaa eegamaa aadaan eegamuu qaba. Kuni akkasi maaliif nama gara boodaatti illee ammasanii lakkii nuti wal barreerra dhuma daandiirratti wal ergine irra jettanii walii galtanii wal fuunaan akkuma daandiirratti wal fuutan kana daandiirratti wal fuudhee kanatu dhufa. Kanaaf maal ta'uu qaba? Aadaa isaa eeggatee eenyummaa isaa eeggatee tartiibaan akkasitti deemuu qaba. Maaliif nama wanta gaaffii kana dhiyeessatu hundumaaf malee nu bichaadhaaf miti. Warra mana isaa taa'ee argeeti wanti kun nu deebi'e jedheetiin gammada warri sin arguun nu arguuf. Maaliif dhugaadhaaf yoo ta'e wayi dubbatte shamarreen kun nuti hin dhiyeessina garuu nama nurraa fuudhu dhabne. Oromoon humtiyyuu har'a Finfinnee keessa jiru kun akka muuziyeemiitti qabachuu qaban jedha. Nama waa tokkoon gaafadha ammashii wanti silaa Oromoo irraa argamuu qabu tokko akka muuziyeemiitti ijoollee dhalootaaf taa'uu qaba mana keessa. Amma laastikii nama ofitti guurree itti fayyadamnu kana kan keenyatti fayyadamuu qabna. Sibiila adda addaa fidanii kan keenya mukuun keenya irraa hojjetama. Fal'aanni jiraama. Injira waan hunduu jira gaafa horii irraa hojjetama waan baay'eetu hojjetama mitiire jalqabamee ture karaa baakkoof akkas kana keessa gadi dhufaa tureyyuu amma citeerannis. Maaliif kubbaayyaa laastikii kanatti. Kana booda waan hojii manaatti baay'atu. Nama nu gaafatutu hin jiru waan jetteef waan gaafatanidha daawwattoota sassiin kan mana keessa bililleen kan waggaa 800 fi kan 300 wayii na bira jirti malaan. Kun warra kooti biraa fuudhee mana kaa'ee jira jechaadha. Akkasuma maaliif isin nama waan gaarii hojjechuu qabdu amma waan har'a agarsiisan kun waan guddaa sirra kaa'eera beeki. Waan guddaa yaaddoo guddaa sirra tuuli. Maal jennaan maaliif nama maal gochuu qabdu Oromoon inni karaa Wallaggaa inni karaa Jimmaa inni karaa Ilubaaboor waan keessatti illee maal fayyadamu maal ittiin fayyadamu jettanii waan aadaa sana tokko tokkodhaan qopheessuu qabdu. Kutaa isaallee yoo qarshiillee qabaachuu baatan sippoonsara Oromoo gaafattanii kutaadhaan keessu achitti barreeffamaan keessu abbaan barbaade sana fuudhee mana isaa keessatti karaa keessanii naa baratu maal goonaree silaafuu diimoo ta'eera. Hojii manaati jechuudha. Meeshaa soorataa waan hundumaa qopheessuu qabdudha. Isin bira argama kaayinni bira argama reega suuqii namaa dhaqnee amma binnu kan keessan akka bitamu gochuudha. Gara keessanitti jabaadhaatii isin sippoonsaras gaafadhaatii waan natti itti otoo nafe. Waan cajanne miti wannoo gaafa horii irraa hojjetamu sana isarraa kaaftanii leematiin illee jiramii kan mukarraa hojjetamu. Kun karaa Baakkoon dhufaa karaa Wallagga keessaa dhufaa karaa Jimmaallee jira. Kan isaanillee akkasitti fidaa. Sana booda faranjiin kun amma obsaan dubbate reecharratti argitaniitu miti uffata fayyaa keenya uffatu. Inji haala tokko biraatti Afrikaa keessaa Oromoo qofa wanti waan isaa qabatee jiru. Sirriidha. Sadarkaan sun amma maalirra jira? Warri kaan ilaaltu aadaan uummata kaanii warra faranjiirra kan fudhatanii ergisaadhaan jiraatu. Amma sitti meera dura warri obbolaawwan keenya warri koosh ilmaan koosh kan akka Sidaamaa kan kaanii kan amma isaan aadaa isaanii wal fakkaatu hojjetu. Kana dura Oromoodhumatu jalqabe. Gaafa Oromoo jalqabu isaan nu caalu ka'an amma surmayyuu ammayyeeffachaa deemu jabaatanii walirraa fudhatus kan keenya garuu salvaajii warra faranjii jikkaata kan keenya dhiisee. Gaafa faranjii jettanii sadarkaan diizaayinii Oromoo yookaan uffata aadaa Oromoo kan diizaayinerii tokko haala kamirra jira? Haala namatti tolu namatti tolu haala kamirra jira kan diizaayinar Lalisee Mulgeetaati? Haalli uffata aadaa Oromoo yookaan haalli uffannaa uffata aadaa Oromoo akka Oromoon itti jiru sadarkaa Oromoon itti jiru irra jira. Gatii baay'ee nama kaffalchiisa. Uummata baay'ee barsiisuu gaafata. Even amma gaafa uffata kan biraaf qarshii guddaa baasan uffata aadaa Oromootti as deebi'anii baay'ee wanti nama naasisuu jiranii hojicha keessatti kuni hamma kana gaafa jennu uffanni aadaa Oromoo yoo amma kana gatiin isaa amma kana yoo guddate nuun jedhanii yerootti nu naasisan faatu jira. Amma gaariidha haalli itti jiru baay'ee gaariidha. Jechuun garuu baay'ee sunu hafa. Jaalachuu qabna gatiitti baasuu qabna. Tokko uffannee mana keenya lammaffaa uffannee aadaa Oromoo manatti baay'achuu hin qabu. Ofumaan hojjechiise jedhee namni nuffuu hin qabu. Har'aa boor bareechee gatiitti baasee yeroo uffatu
uffatuma manatti baay'isaa jirra miti. Akkuma isiniin jedhe uffanni mata duree guddaati akka kanaatti ka'uu kan danda'ee fi aartiidha. Uffanni hin dubbata jenneerra. Gaafa uffannee baanu gaaffii namatti himuu qaba. Namni ilaalee jaallatee kan naannoo kamiiti? Naannoon sun akkam turani? Oromoon naannoo sanaa haala kamiin uffata ture? Ammayyeeffamee kan dhufe kun immoo gaaffii keessattuu hin galiin sammuu namaatu hin jeeqin Oromummaa sana calaqqisee gaafa uffatamu barbaacha baay'ee keessa sammuu gaaffii namatti himuu danda'a. Naannoo warra kaaniin illee Oromummaa qofa miti, Oromoos qofa miti. Akka addunyaatti chaalenjii guddaa uumuu akka danda'utti baay'ee isaa hafa gaariidha amma haalli irra jirru namatti tola baay'ee gaarii. Maatii masanaafis dhiibbaa ammaa fakkeenyaaf maatiin kee uffata aadaa dur uffachaa turan manaa qabu yoo ta'e daa'imman isaanii faanuma maatii sanaa hordofu jechuudha. Iti uffata aadaa manaa yoo uffatu ta'e garuu daa'imni sunis kaka'umsa horatu kan biraa. Kanaaf hin jedhe haala itti amma fakkeenyaaf maatiin koo anarratti dhiibbaa guddaa gochuu danda'u. Haalli narra jirus kaleessa maatiin koo akkaataa isaan turan sana ibsa. Uffanni aadaa Oromoo naannoodhaan adda ba'uu hin qabu yookaan immoo iddoo iddoodhaan adda ba'uu hin qabu. Haala kamiin uffatamuu qaba? Hamma sadarkaa kamitti uffatamuu qaba ni jedhu gaaffii nama hundumaa akka ta'uun barbaadan. Baay'ees sadarkaa guddaa deemsisuu waan dandeenyuufidha kana kan kaase. Waan hojjettan gaarii hojjettaniittu waan gaariidha galatoomaa. Gaazexaan keenyas TV'n Qubees galatoomaa. Garuu waan dhaamsa isinii dhaamu waan nama hojjettan keessatti kan jilba dubara keenyaa mul'isu surree ciccittuu isaa kadhattuu fakkaatanii kana diizaayinii kana akka hojjettan uummata keenyatti gadi hin baafne. Kana isinitti himu tole. Itti fufas jedheera gaazexaan keenya kana akka hin irraanfanne waan hamaadha kuni. Dubarri keenya kun akka kee kanatti akka bareeddu kan barbaadde haa uffattu kan akkasitti tolchaa jilbi ishii mul'achuu hin qabu. Warri dhiiraas surree ciccittuu diizaayinii Oromooti jettanii baaftanii kana uummatatti kan jalaan baafne kanumaan isinitti dhaamu bane. Wanti hafe jiraati. Ergaan kun anaaf qofa miti. Jaaladheera nan fudhadhaanis abbaa gadaa nan dhagaha. Namoota uffata aadaa Oromoo ammayyeessanii yookaan bareechanii hojjetaa jiran hundumaa ilaallata. Anatti himtanii namoota uffataa jiran hundumas ilaallata. Sirriidha nuti diizaayineroota hundumaa iddoo tokkotti waamnee akkanatti argachuu hin dandeenyu. Keessumattuu immoo hojiidhaan biizii taatu namoonni baay'een qophii garaagaraa irratti akkuma beeku namooti baay'een biizii taa'u namoonni baay'een immoo miidiyaatti dhiyaachuun barbaadanii namoonni baay'een immoo isa dhugaa dubbachuu fi of tuulummaa qabu. Of tuulummaa qabu maaliif dhuftee waan uummataaf bu'aa buusu haasawuun mari'achuun miidhaan qabu bu'aa malee kaan immoo of tuulummaa qabu garuu miidiyaatti dhufuuf iyyuu miillatti na kuffaa warra jedhan jiru. Namoota baay'ee waamuu isaatti fiduus hin dandeenyu. Diizaayineriidhaati diizaayinerii Lalisee Mulgeetaati akka diizaayinerii Lalisee Mulgeetaatti qofatu hin taane akka diizaayinerootaatti sadarkaa diizaayiniin irra jiru hojii baay'ee hojjechaa jiraachuu keessi uummatis waan beekudha namni baay'eenis beeka sanaan wal qabsiisnee industirii sana keessa waan jirtuuf wal qabsiisnee siin finne malee kun diizaayineroota hundumaa ilaallata. Ofiis immoo wanti kan hojjetan jiru amma diizaayinii mataa isaanii baafatanii kan abbaan qabne jira jechuun diizaayinii abaluutu hin taane ofii diizaayin godhatanii baasanii dhaqanii mana hodhaa geessanii kan hodhisiifatanis jiru isaaniin illee ni ilaallata jechuudha. Warra sirraan nu dhaga'u hundumti isaatiyyuu shamarree keenya kanatti qofa kan kennine otoo hin taane warruma gurra isaanii dhaga'u warra nu laalan hundaaf kuni hoomworkiin kun hojii manaa kun jechaadha malee sibichaa irratti miti kan oofnee deemu. Kanaafuu mana isaanii taa'anii iddoo hojjetanitti akka dhaga'an kana dabarsinaaf hunduma isaanii. Diizaayinii hojjettu diizaayineroonni baay'ees kan hojjetanii yoo ammayyaa'es akka kanatti abbareedu. Ammayyeessuun hin danda'amu rakkoon hin jiru maaliif akka umurii isaanii maal gara boodaatti iyyuu sirmayyuu Oromoon amma waggaa 80tti bee gahee qaba. Waggaa tokko kaasama 8tti maal uffatu waggaa 8 amma 16tti 17 irraa amma 24tti 24 amma 32 akkasumatti sadarkaa isaatiin akkasitti deemuu qaba. Gara boodaatti wal mari'annee yoo dhuguma Waaqayyoon jedhee odaa shanan irra taa'anii tomaatowanii erga makkoobilii osol tomaa 66 tomaa 67 irratti Suudaan daangaa irratti wareegame namni sirra gadaa kanayyuu maal keessa jira maal inni
seerri kamtu keessaa hafuu qaba seera kamitti dabalannuu qaba kan jedhu iyyuu kana iyyuu hin hojjetamne isayyuu hojjechuu irratti yaala jirra gara boodaatti maal akka uffatamu iyyuu egaa achuma keessatti tumaatumni keessatti baafna kan jennu. Qophii biraatii walitti deebina. Walitti deebina. Waan bareedaa fidaa kottaa nama fudhanna. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota TV qubee kan daawwachaa jirtan qubee poodkaastiidha. Uffati aadaa Oromoo maalirra jira? Maal fakkaata? Ammayyeeffamuu qaba? Haala kamiin ammayyeeffamuu qaba? Isa jedhu murtoo isiniif dhiisnee yaada bareedaa fi yaada ifa ta'e namoota cina kootti argatan hayyuu duree Adaanee Dirribaa fi diizaayinara Lalsee Mulgeetaa wajjin turtii bareedaa qabaanneerra. Turtiin keenya xumuramee yookaan goolabamee dhimmi uffata aadaa Oromoof Oromoo dubbannee xumurree osoo hin taane sa'aatiin keenya waan nu hin geenyeef sagantaa keenya irraa asirratti xumuruuf jenna. Qophii kana qopheessaa simbiraan gahaa kan ture Anobsaa Gennisaatii torban qophii biraa qabannee isiniif dhiyaannaa ammasitti nagaatti.